dhalli namaa akkatti garaa walitti jabaata garuu akkamitti waliif naatoo yookaan waliif rifachuu dhalli namaa akkamitti dadhabe dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Barri kun baruma dhumaati jedheen dhiisee jechuudhaan akka yaada kootti. Dhalli namaa waliif na'u waliif rifachuu dhibee jechuudha. Jaalalatu dhibee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Waliif obsuu waliif darbuutu dhibee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf akka kootti jechuudha. Nagaan daganne obboloota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii ani nagaa kooti. Isinis bakkaa fi lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. An obboleettiin keessan Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa taatee nama gaddisiisu godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqatti ganda Booniyyaa jedhamutti jechuudha. Taateen kun kan ta'e baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi haadha manaaf abbaa manaadha jechuudha. Haadha manaa kanatu deessetu guyyaa 3 eddii deesse jechuudha. Araasii jechuudha. Eddii deesse guyyaa 3. Abbaan manaa ishii kanaanii qallaba naa bitii akkuma dhiira tokko akkuma nama tokko nyaadhatananis jabaadhee lafaa ka'a qallaba naa bitii jettee abbaan manaa ishii gaafatte. Abbaan manaa ishii kun immoo yeroo isheen kana gaafattu anaan maallaqa ishee dhimma keetii jedheetu bakka isheen ciistutti deessu guyyaa 3 kana bakka isheen ciistutti deemee harka isaa boottiidhaan mataa ishii morma ishii dhayeetu yeroo ishee dha'u isheen gaggabdee jedhama. Nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf deessee guyyaa 3 jechuudha haati manaa isaa kun. Qallabu manaa bitii irratti waan biraa miti akkas jedhamaa jira jechuudha. Isa booda gaafa ishee dha'u mataa ishii morma ishii dha'ee gaafa ishee dha'u isa booda isheen gaggabdee duutee jedhama. Gaafa ishii du'uu ishii baru abbaa manaa ishii kun immoo du'uu ishii gaafa argu isa booda miliquuf yaalii godheedhaan. Isa booda qaamni nageenyaa fi hawaasni naannoo sana jiru isa qabanii jechuudha. Isa qabanii to'annoo seeraa jala oolchanii isa jechuudha. Umurii waggaa 14 isatti murtaa'ee jedhama. Anoo kanan jedhu waa tokkotu na dhibe. Inni kaani warqii quba 4tti uwwisaa jechuudha. Godhaafi jechuudha. Godheetu makiinaa miliyoona 60 bitee maatii isheetiif laata. Kennaa jechuudha kennaaf. Isheenoo kan gaafatte qallaba naa bitii irrattidha. Inni kaan immoo qallaba naa bitii yoo jettee gaafatte hin ajjeesaa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Garaagarummaan namoota baay'ee garaagaraa jechuudha. Namni kamuu garaagara. Akkuma hojiin bifni namaa garaagara ta'e hojiin namaa yaanni namaa addadha. Garuu isaaf deesse. Haati manaa kun isaaf deesse ilmoo isaaf godhattee ciistee jirti. Qallaba naa bitii yoo jettee isa gaafatte yoo hin qabu ta'e bakka amalumaan tasgabbeessu yookaan liqeeffateellee godhuufi yookaan bakka tasgabbeessu maaliif yoo qabaate immoo godhuufidha. Maaliif lubbuun namaa akka salphaatti bahu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Isaaf deessee qallaba isa gaafattee inni garuu ishee dha'ee ishee ajjeesse. Garuu innis jaallatee miti. Maaliif seexanatu gocha kana godhee malee namni jaallatee haadha manaa isaa ilmoo isaa isaaf deessee isa iyyuu deessuu guyyaa 3 araasii jechuudha. Sireerra tociistuu namni dha'ee ajjeesu kana hojii seexanaati malee innis jaallatee miti. Gara jabina akkasii immoo Waaqayyo namaa oolchu. Ani dubaroonni keenyas naqaan gaaffii kanatti ta'u itti nan heeruma amman fakkeenyaaf nama tokkotti nan heeruma nan ilaala amala isaa haala isaa hundumaa nan ilaala. Isa booda namni kun nama hojjetu nama dhugu miti nama gaarii amala gaarii qabu bor nama namaaf na'u yoo ta'e nama bakka haala isaa hundumaa ilaalee ka'eetan faana nan jiraadha. Namni kun immoo nama naan taane yoo ta'e faana lubbuu koo boru nan dhaba kaaniyyuu boru lubbuu koo lafa kanarraa akkaataan taaniin lubbuu koo galaafata waan ta'eef maal wajjin jala ta'a tokko ishii immoo taa'e jala rakkoon qabu maal wajjin ilmoo goradhaaf ilmoo goradhe hoo tokkitti nan godhaa amala koo bakka amala isaa laalee nan goradhaaf rakkinan qabu haala mana keessaanis nan laalaa hin caqacaqu maaliif haala mana keessa jiru hundumaa ani nan beeka waan ta'eef haala qabeenya nuun qabnu nan beeka waan ta'eef caqacaquu sirrii miti maaliif jennaan bakka seexanni waanuma lubbuu namaa baasuu barbaaddi waan ta'eef seexanni waan hin taane namarratti fiddi waan ta'eef yookaan lubbuu isaa yookaan lubbuu shibbaa waan ta'eef lubbuu koos hin baasu maaliif
bakka haala mana koo jiru nan beeka waan ta'eef saaxi. Kanaafi haati manaa kun sabuma qallaba isa gaafattee lubbuu ishii galaafateedha. Waaqayyo nama oolchu. Otoo ta'e immoo isaaf deesse isaaf dhala godhattee tasgabbeesse hin jiru miti bakka haala hundumaa mari'atanii jaalalli bakka jiru ko agabuyyuu ooltee bulta dhugaa dubbachuuf jaalalli jiraate jennaan. Duwwaarratti bakka duwwaarratti hin jiraataa jechuudha. Bakka hin beeloftu jaalalli jiraate jennaan. Garuu jaalalli hin jiru yoo ta'e qabeenyi gatii hin qabu. Kanaaf waaqayyo nama oolchu gara jabinaa akkasii jaallatee miti innis kan kana godhe kan lubbuu ishii baase mararuu dhiiste miti. Namni guyyaa tokko guyyaa lama waliin bule waliin maaddii tokkorraa nyaate wal mararuu dhiisa miti. Garuu seexanatu hammeenya kana harka isaatti facaasee jireenya isaatti facaasee akka isheen lubbuu ishii baasu godhe malee namni jaallatee lubbuu namaan baasu namni jaallatee dhiiga namaan lolaasu namni jaallatee wantoota gocha hin taane hin raawwatu jechuudha. Kun hojii seexanaati. Waaqayyoon immoo yoommoo seexanni silayyuu nama balleessuudhaan wantoota garaagaraa hojjechuudha. Dhiiga namaa lolaasuudha. Lubbuu namaa dabarsuudha. Kun hojii seexanaati malee namni jaallatee kana hin godhuu jechuudha. Kana gochuuf immoo kana ofirraa fageessuuf immoo uumaa ofii akka amantaa ofiitti kadhachuudha. Malee kun hojii seexanaati malee dhalli namaa deessuu guyyaa 3 qallaba ciistee siree isaarra ciistee qallaba gaafattu lubbuu ishii dabarsuu jechuun kun hojii seexanaati. Jaallatee miti namichis. Waaqayyo immoo nama oolchan akka kana dhugaa dubbachuuf. Waaqayyo gara jabina akkasii fi jibba akka kanaa tarkaanfii akkasii gocha suukanneessaa akkasii waaqayyo namatti fidin namarraa isaa qabu. Dhugaa dubbachuuf biyya keenya keessatti baay'ee gara jabina hamaatu mul'ata jechuudha. Waaqayyo biyya keenyatti araaramu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Dhalli namaa akkamitti deessuu seerra ciistu lubbuu ishii dabarsuu jechuun baay'ee tokko ulfaata. Baruma isaa bara dhumaati, bara hammeenyaati, bara dhalli namaa waliif na'uu dhiise, dhalli namaa waliif rifachuu dhiise jechuudha. Nama baasu waaqayyo. Egaa nama kana waggaa 14 itti murtaa'e isheen immoo lubbuu ishii dabarteetti firoottan ishiif hiriyoottan ishii hundumaa waaqayyo jabinaa haa godhu. Isheef immoo mootummaa waaqayyootti waaqayyo ishee haa simatu. Baay'ee nama gaddisiisa. Dubbachuun illee kan namatti ulfaatudha. Nama baasu waaqayyos akkasii. Egaa viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaan naaf tura. YouTube ko immoo subscribe, like, share naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha obboloota koo. Comment naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaan.